daawwattoota keenyaa kabajamoo akkam nagaa jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha Anolee Global Media irraa godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Buraayyuutti reebamuu artistoota Oromootiin hangafee oduulee jajjaboo biyya keessaatiif addunyaaleessaa qabannee isiniif dhiyaanneerra hanga xumuraa qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa kennam. daawwattoota keenyaa oduuwwan guyyaadhaa wal duraa duubaan tartiiba isaaniitiin kan isiniif dhiyeessinu ta'a. warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin tamsaasni keenyaa idilee guyyaa guyyaan bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara oduutti ceenaa. Amanuuf waan nama dhibu mootummaan abbaa irree ilaalcha farra oromummaatiin guutame tarkaanfachiisaan kaayyoo Miilikii Faayilasillaasen barbadeessaa fi balleessan sabboonummaa Oromoo fakkeessaa fi seeqataan gochaan akka waraabessaa nama nyaatan gantuun jaallan qabsoo isaa nyaattuun imaanaa saba abbaan irree jaarraa 21ffaa gochaawwan gara jabeenyaa Oromoo irratti raawwatu ciimsee itti fufeet jira. Ajjechan jumlaa Gujii Wallaggaa ajaja isaatiin Oromoo irratti gaggeeffamu hanqatee guyyaa kaleessaa artistoota Oromoo sagantaa hojiitiif Adaamaa irraa bobbaa gara Buraayyuu taasisan jila artistoota Dassaalany beekamaan durfamu yeroo isaan sagantaa Buraayyuu xumuran poolisoonni Oromiyaa jila artistoota Oromoo kana garmalee reebuun gocha namni afaan tokko dubbatu walirratti hin dalagne irratti raawwatan. Miseensa jila kana kan taate artist Hawwii Elfenesh Qannoo irra miidhaan guddaan kan dhaqqabe yoo ta'u artistootaa fi walumaa gala jila Adaamarraa ka'ee hojiif Buraayyuu deeme sababa Oromummaa isaanii tuhamanii reebamanii dhiitamanii lafarraa gangalfamuun harka jalaa caccabsanii warra akka Hawwii ammoo mataa isii bakka lamatti falaxuun ajjeesuuf yaalanii turan. Garuu guyyaan isii waan hin gahiniif Rabbiin lubbuu isii baraareet jira. mootummaan qabsoo saba Oromootiin aangootti ol ba'e deebisee saba isaa aangeessee akkasitti ajjeesuun dararuun hidhuun tumuun akka inni ofitti qaanfatu gochuu caalaa gantummaan aramanummaan fattaalummaan goobanummaan biraa hin jiru. Oromoon ilma ofiisee ilma Miilikii harkatti kufee falli Oromoon qabu mudhii isaa sabbataan hidhatee zinnaara ofii jabeeffatee qabsoof of qopheessudha jennee gabaasaa turuun keenyaa ni yaadatama. Eenyummaa mootummaa kana amma hunduu sirriitti waan hubate nutti fakkaata. Artistoota kanneen jidduu artist Dassaalany beekamaa akka jedhetti nuyi sagantaa eebba hoteelaa xumuree bahaa jiru poolisoonni Oromiyaa nu marsanii osoo waa tokkollee nun gaafatiin nu reebuu jalqaban jedhe. Nuti waan tokkollee hin balleessine badii kan ta'e Oromummaa keenyas jedhe artist Dassaalany beekamaa. Artist Liji Yaared istideemii Buraayyuu keessatti reebamnee lafarra nu gangalchan amma immoo boombii nama boochisuu qopheessaa jiru. Ani immoo kophaatti na baasanii na caccabsanii lammii nu dirmadhaa jechuun Oromootti iyyate. Namoonni reebicha poolisoota kanaan reebamanii hospitaala galan kan yakka kan duratti raawwate shakki tokkollee hin qabu poolisoota Oromiyaatiin uffanni isaanii aasxaan isaanii wanti hundi isaanii aasxaa poolisii Oromiyaati jechuun dubbatan. mootummaan abbaa irree Dr. Abiy Ahmad Aliitiin hoogganamu kun beekaa hayyuu xiqqaa guddaa hoogganaa politikaa abbaa gadaa artistii Oromoo tokkichaleef kabaja laataa hin jiru. Amma dubbiin garama akka deemaa jirtu baay'ee nama yaaddeessu jalqabee jira. Dhimma kana wal qabatee hayyoonni Oromoo gaddaa itti dhagaamee ibsachuun gocha fokkisaa kanas balaaleffataniiti jiru. Jawaar Muhammad haleellaan artist Hawwii Qananii irratti raawwatame ajjechaan har'a Shawaa Bahaa Bosaat keessatti baniinsa waajjira baa'oo irratti raawwate kan akeeku uummata tuttuqanii miira keessa galchanii jeequmsa uumuu akka barbaadanidha. Jeequmsa akkasiin ammoo qophii filannoo hanqisuudha. Obboleettii teenya Hawwii baga Rabbii si baasee saffisaan si haa fayyisus jedhe. Obbo Asnaaqaa Tashoomaa Irkoo miidhaan artistoota dargaggoota irratti har'a gaggeeffamee fudhatama hin qabu warra kana gaggeesse bakkatti seeratti dhiyaachuu qabu jechuun gaafate. Yahyaa Bashiir waan hedduu nama rifachiisu artist Hawwii intaltii gootittii artist Elfenesh Qannoo bifa suukanneessaa kana fakkaatuun poolisii Oromiyaatiin dhaanamtee kan jedhu dhagahaa jirra. Hawwiin artii saba isii guddisuuf biyya Awurooppaa nagaan jiraattu dhiiftee biyya abbaa ishii keessatti akkasitti dhiigni isii dhangala'uun hedduu gaddisiisaadha. Osoo maaluu balleessitee reebichi hangana ga'u maal irratti maqaa poolisii Oromiyaatiin dhiiga artistoota sagalee Oromoo kan dhangalaasu kun
dafee adda bahee adaba isaa argachuu qaba. Diinummaan mootummaan kun Oromoof qabu sadarkaa kana irra gahee jira. Kanneen itti dhihoo jirtan lubbuu isheef dafaa dhaqqabaa jedhe Yahyaa Bashiir. Hunda caalaa waan baay'ee garaa nama booressu jaalatamtuu fi kabajamtuun qabsooftuun Oromoo aartist Elfenesh Qannoo nuti kaleessa reebamaa guddanne ammas ilmaan kennaa reebamuun Oromoof salphina guddaadha jedhan. Aartist Elfenesh itti dabaluun nuti biyya alaatti biyyi nagaa Oromotu biyya bulcha jennee biyyatti galle amma garuu wanti deemaa jiru nuyyuu nu galuu dideera. Ajjechaan Oromoo irratti raawwatamaa ture ammas hin dhaabbanne. Oromoon maaliif akka callisu wallaalee jedhan. Dhumarrattis mucattiin tiyyaa yoo jiraatte yoo duute immoo Oromoon na awwaalaa anoo humnaa hin qabu bakkatti awwaalus hin qabu yoo Awurooppatti geessee awwaaladhe malee jechuun waan garaa nama nyaatu dubbatte. Ummata waajjira ABO banuuf ba'e irratti waraanni mootummaa dhukaasa banuun lubbuu qeerree tokko ajjeesuun beekame. Guyyaa kaleessaa godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaat magaalaa Bofaatti waajjirri ABO banamuuf kan ture jeequmsa humni waraana mootummaa kaaseen gufateet jira. Jilli hoogganaa ABO Jaal Kenneessaa ayyaanaatiin durfamu waajjira kana banuuf gara sanatti kan imalee ture. Wayita isaan bakka waajjirri banamuu gahu humni waraana mootummaa dhukaasa banuun saganticha jeeqanii miidhaas dhaqqabsiisanii jiru. Odeessi godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaat magaalaa Bofaa irraa bahe akka agarsiisutti haleellaa kanaan namni tokko yoo du'u namoonni 10 ol ta'an akka madahanidha. Mootummaan abbaa irree Dr. Abiy Ahmed biyyattii gara dimokiraasii ceesa jedhee dhaadataa ture. Hammeenyi isaa kan warra TPLF caalee argamuun isaa raajii guddaa uummatatti tayaa dhufeet jira. Dhukkubni koronaa vaayirasii yeroo duraaf ardii Afrikaa biyya Masrii yookaan Ijiptitti argame. Akka ministeerri fayyaa Masrii jedhetti jimaata kaleessaa namni lammummaa isaa ammaaf adda hin baane biyya biraa irraa tahee dhukkubichaan qabameet jira. Dabaluunis namni koronaa vaayirasiin qabamuun isaa mirkanaa'e kun yeroo ammaa hospitaalatti hordofamaa jira. Vaayirasii koronaan qabamuun nama kanaatiin dhaabbata fayyaa addunyaatti beeksisuu ifoomse ministeerri fayyaa biyya Masrii. Vaayirasiin koronaa Chaayinaa keessatti lubbuu namoota 1,500 kan galaafate yeroo ta'u 63 vaayirasii koronaan akka malee miidhamaniiti jiru. Battala vaayirasiin kun Chaayinaa magaalaa Wuhan keessatti mul'ateen gara ardii Afrikaa yoo tatamsa'e dhukkubicha to'achuuf humni gahaan waan hin jirreef miidhaa dhaqqabsiisu cimaa yaaddoo jedhu uume ture. Dhimma tatamsa'ina vaayirasii koronaa kana ilaalchisuunis ogeeyyiin fayyaa dinniina of eeggannoo kennaa turaniiti jiru. Pirezidaantiin Suudaan Kibbaa Salva Kiir mootummaa waloo hundeessuuf haala mijeessaa jiraachuu ibsan. Salva Kiir ibsa guyyaa kaleessaa kennaniin bulchiinsa naannolee Suudaan Kibbaa 32 irraa gara naannolee 10tti xiqqeessuuf murteessuu himaniiti jiru. President Salva Kiir guyyaa kaleessaa akka ibsanitti mootummaa waloo hundeessuuf waliigaltee yeroo dheeraaf eegamaa ture hojiitti hiikuuf hojjechaa jiraachuu himaniiru. Murteen kaleessaa murteessine murtee gaddisiisaadha. Nageenya biyyattiitiif garuu baay'ee murteessaadha jedhan Prezidantiin Suudaan Kibbaa Salva Kiir. Mormitoonnis murtee kanaaf qophiidha jedheen amana jedhe Prezidantichi. Mootummaan misooma baha Afrikaa IGAD lakkoofsi bulchiinsa naannolee biyyattii hanga guyyaa 22 lammaffaa bara 2020tti furmaata akka argatu beellama kenneefii ture. Waliigalteen mootummaa waloo hundeessuuf President Salva Kiir fi morkataan isaanii Dr. Riek Machar hojiitti hiikuuf humnoota mormitoota garagaraa walitti gurmeessuu dadhabuun gufuu isa olaanaa ture jedhameera. Salva Kiir murtee kana irraa ga'anis Dr. Riek Machar garuu murtoo irraa hin geenye jedhame. Paartileen biyyattii mootummaa waloo hundeessuuf waliigalan yeroo dheeraaf eegamaa ture xumurutu irraa eegama jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Suudaan Kibbaa erga bakka mootummaa birmadummaatti hundooftee waggoota 5f jeequmsa hamaa keessa turte. Sababa kanaan lammiileen biyyattii hedduun godaansaaf saaxilamaniiti jiru. Dhiibbaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Afrikaa fi biyyoota naannichaatti President Salva Kiir fi morkataan isaanii Dr. Riek Machar waliigaltee nageenyaa bara faranjoota 2018 walii mallatteessanii turan. Akka waliigaltee kanaatti
baatii sadaasaa bara faranjoota 2019tti mootummaa waloo hundeessu ture. Haa ta'u waliigalteen kun guyyoota dhibbaaf duubatti harkifachuu isaas himamee ture. Maddi Reuters. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoo narraaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma bor odeeffannoo birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa taatu.